Hi guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu nageenyi keessan akkamii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo akkamii saatii kana keessanii akka nagaa taatan bakka hundattuu hawwiin qaba. Naguma keessan miti hojiin qimamoonni mana maadaamii jirtan marti keessanuu hojiin jiruun jireenya akkamii ana bira hundi isaa gaariidha galata waaqayyoo hoo akkana bichaatti qooshiin rakkisaara malee hojiinis nageenyis hunduu badhaadha siniin jechaa. Sabni koo hundumtuu chaanaalii kana hordoftan marti keessan bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Asirratti immoo wanta xiqqoo tokko garuu laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa, maatii koo ta'uu hin dagatinaa. Maaliif homaan ulfaatu quba keessanii xiqqoo gadi qabdanii laayikii gootu majammara laayik sabskiraayib sheer gootu maaliif Oromoon immoo wal bukkee dhaabatti waan ta'eef wal jajjabeessite waan ta'eef tokkummaa qabna waan ta'eef akkana jajjabeessitan bakka dogoggoreetti akkana sirreessitan abdiin isinirraa qaba. Waan tokko asirratti dubbachuu barbaade maaliin hojjettan waa'ee namni tokko hebeluun carraa qabdi, hebeluun carra qabeettidha, hebeluun itoo mana hojjetinii carraashii gaariidha yookiin abbaa manaa gaariitti heerumtee yookiin immoo carraa tolteeti qabeenyadhuma abbaan tokko horiitti hidhattee carra qabeettidha. Namoonni tokko akkas jedhu. Asirratti namni tokko atu yeroo mara kan ofitti gammaddu yoo harka namaarraa argatteedha moo yoo hojjattee dafqitee fiddeedha kan itti gammaddu. Kan gammachuu hati yeroo mara qabdu yeroo waan hojjatte irratti wanta goote irratti wanta raawwatte irratti itti gammaddu yeroo harka namaarraa hedduudha moo yeroo ofii keetii dafqa kee akkatti duguuggattee fiddu sana keessi keellee dastanyaa ta'ee keessi keellee itti gammadee jiraata jecha. Carraa qabeettidha jennee hamma teenyee ebel dudda keenya duubaa hebeluun ituma hojjatiin mi akkas taate ituma hojjatiin akkas taate kan jennu namni akkasii jiraachuu mala. Yaa jiraatullee biyaansi ituma ofii isaatii dadhabee bu'aa baay'ee keessa darbee chaalenjii baay'ee keessa darbee kufee ka'eetti dhufee sammuu isaallee firii ta'a jecha. Namoonni immoo tokko ta'aniituma waaqayyoo waan naaf godhusatu beekaa, carraa koo waan naa godhusa beekaa, homaa dhiphadhu, homaatti rakkadhu namoonni jennu tokkoon keenya jirra. Inni akkuma jirutti ta'ee waaqayyoon ikkoo maal jedhee hojjedhuutii itti nakadhu jedhe waan ta'eef hojjannee yoo itti kadhanne waaqayyoon nu gargaara nu faana ta'a. Ani namni tokko akkas ta'aadha jennee teenyee nuti teerarii keessa of galchine yoo jenne homaa galma ga'uu hin dandeenyu. Garuu yoo dadhabnee bu'aa baay'ee keessa darbinee beelas dandeenyee dheebus dandeenyee yoo hundayyuu hobsinee namni bu'aa baay'ee keessa hin darbine jiru jechuudha. Kanaafi teenyee carraan ebeluu akkasii carraa akkasii keessa jechuun abbaan sun yaa dastanyaa sitti ta'uu danda'a, itti dhiisuu danda'a. Harki namaa dhiqee nama bareechuu akkuma jedhan sana waanuma harka keessaniin dadhabdanii hojjettanii firii gaariitti fiddantu keessi keessallee dastanyaatti ta'a. Ammoo namni tokko qabeenyuma abbaa ta'eettu yoo dhaqame namni suni akkuma jaalalli jirullee jibbi jira. Akkuma jibbi jirus jaalalli jira. Namni tokko sun gaaf tokko yeroo tokko wayii waan ta'e irratti namni walitti bu'ee maal siniin jechuu danda'a abbaan sun jechuudha. Ati maal fiddee maal hojjattee isuma nan xaaree fideedha kan itti jiraattu gaafa siin jedhu immoo ati maal keessi kee ammam sitti haa dhagahamu. Dhuguma namichi kun si jiraachisee waan hunda si guutee seefti kee hunda heegee si jiraachisuu danda'a. Gaaf tokko immoo waan ta'e irratti walitti buutanii gaafa akkasiin jedhan garuu sammuun kee gaafa maaliif akkas naan jedhe laata anuu qaama guutuun qaba, ija qaba, gurra qaba, fayyaan qaba maafii hin hojjetanne itti gaafti si kakaasu illee jira. Kanaafuu itoo kana hundatti hin galiin dura eenyumti keenyaayyuu ofii keenyaaf hojjannee dadhabnee bu'aa baay'ee keessa kufnee kaanee
hojjannee yoo itti dhufne waaqayyoonis immoo waan nuti hojjanne sanarratti nu gargaara. Kanaafuyyuu namoonni tokko akka ebeluun ta'a jennee akka ebeluun sirbaan morma nama dabsaa jedha Oromoo keenya. Kanaafuyyuu asirratti wanti jechuu barbaade carra qabeettidha jennee waan tokko ebeluun carraa qabdi ishiin utuma hojjeteefin akkana taate ituma hojjetiin mana gaarii ijaarratte ituma hojjetiin akkas taate jechuurraa nuti dafqa keenya sa'aatii qabnu kana as jessi goone sa'aatii nuti itti qabnu kanatti sa'aatii riba keenya sa'aatii riftii itti qabnu sa'aatii itti bashannanuuf illee yeroo qabnu hundarraa qusannee yoo hojjenne tattaafanne biyya keenya fi miti addunyaaf gaafataan hin jira jechuudha. Kanaafuyyuu jabaadhati hojjedha. Akka namaa hin jedhina ebeluun akkas ta'anillee akkasin ta'a jechuurraa nuti maal gochuu qabna inni guddaan ofii keenyaaf kaayyoo qabaanne ofii keenyaaf hojii mataa keenya irratti murteedhaan itoo namni tokko nutti hin himin murtee keenyaan hojii tokko yoo bananne hojii tokko yoo hummanne hojii keenya tokko yoo itti fufne galmaan keenya ituma teenyee hirriba rafnu ituma teenyee silkii ilaallu ituma teenyee haasofnu akkas taanani guddinni hin jirtu. Maaliif yeroo keenya sanuma irratti fixna jechuudha. Ituma silkii haasofnu ituma rafnu hirribaaf bakka kennine taphaaf bakka kennine gaafa jennu wanti hundiyyuu nu jala darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu hunda carraa qabeetti kan namni sii godhirra kan ofii keetii dadhabdee bu'aa baay'eetti buutee itti fidattettu keessatti keellee dastanyaa ta'etti jiraata. Kanaafiyyuu akka ebeluun ta'arra ta'uu hin taane nuti jabaattanii hojjettanii hojii mataa keessanii uummachuudhaaf maatii keessanoo ta'e maatii keessan gargaaruudhaaf tidaarii keessanoo ta'e tidaarii keessan gargaaruudhaaf hojii inni isaa hojjetu atis hojjedhu. Maaliif inni hojjetaanan ta'a hin jedhin maaliif tokko jedhanii lama jedhu waan ta'eef amma inni hojjetee fidu atis hojjettee yoo fidde walitti yoo dabalame dabalaa deema malee qannasaan deema. Garuu harkuma isaa eegdee harkuma isaatti jiraattan moo yoo ta'ate homaa guddinni hin jiru hin nyaatta hin dhuddaa jechuudha. Kanaafiyyuu carraa qabeettidha ebeluun jechuurraa ofii keenyaafis hojjannee ofii keenyaafis bu'aa baay'ee keessa dafqi keenya waan finne itti gammanna. Kanaafiyyuu jabaadhati hojjedha akka carraa qabdi ebeluun akkas akkashiin ta'a yoo jenne kaayyoon keenya dugda duubatti deebi'aa deema malee dabalaa hin deemu waan ta'eef. Kanaafiyyuu bakka jirtanitti nageenyi fi waaqayyo siif faana haa ta'u. Bakka jirtanitti akka ebeluun ta'aa ta'uu hin taane akka mataa keessanitiin akka kaayyoo keessanitiin xiyyeeffannoo ofii keessanii irratti fudhadhaati yaada ofii keessanii irratti fudhadhaati an akkas gochuun qaba bu'aa baay'ee keessa darbee boru wayitti dhufuun qaba yoo jettan akka namaa ta'uu hin taane akkuma keessanitti isin jedha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Laayikii sabskiraayib gochuun dagatina quba kana tokkittiidhaan laayik gootu sabskiraayib gootu lammiiwwan koo lammiin keenya hundummoo walis hin qaanessu walis wanni jedhu na jajjabeessa bakka dogoggoretti ifa manaa godha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii.